dhaqeeti bar wobootu mana barnootaa jiigee mana barnootaa taayee danda'a sigal taayee danda'a naqeeqee nugusticha qeeqee janii abuhaattoo dhorkatanii arra Oromoon afaan qabattee tetteef majiraa ol seenee kiraanchiin deemu jiru kennisa ayyaana amma laamshee bahu deema jechuudha yoo kan bahu taate yoo kan qaallechi kan gadhiisu taate sigal kennisa ayyaana akkas ta'e jechuudha maallaqa qabaare maallaqa qabu rabbii isaa malee iyyatti nama guddaa qaaneessuun barbaadu jechuudha soo saniifuu ummanni Oromoo arraas boruus sumaaniin jedhan ummanni Oromoo nageenya qabuufachuu qabusi nageenya qabarbaaddachuu danda'usi kadhumaa jirusi qabuqaa jirusi qabeenyi duraa barbadaawaa jirusi sigale qabeenyi mootummaa tokkolleen barbadaawaan jiru ilmaan mootummaa tokkolleen du'aan jiran cufti isaanii Awurooppaa qursiin isaanii Dubaay breakfastiin isaanii faxarri isaanii cireen isaanii Dubaay godhaniiti addunyaa tana yoo shoppingii godhuu barbaadan kun Thailand deema kun China deema kun Europe deema kun America yoo bashannanuu barbaadan Los Angeles bakka addunyaarraa tokkofa ilmaan isaanii kana bashannanuu jiran wallahi billahi nam tokko rasin kaan ummata khiyya maarree khiyya hogii kaameraa dura ichi deeme arraba sibbaasa tanneen alikki galchanii jira sigal soo saniifu namni tokko khasii yaaddawaa khasii dhimmamaa jiru hin jiru khasii wajjiin dhumu jiru hin jiru cufti masibiraa baqatee jira agarta Iskandar Naggaa ummata saatii jecha muka seenee lolu jira bar mee hayyoota Oromoo keessaa tokko ka muka seenee lolu jiru asken tokko asken nime tokko jiru cufti si tuun Ameerikaa tuun Awurooppaa tuun karafeete tuun Afrikaa baafatteeti garteechi fuula miidiyaatiin gasilaalte hoggiitti tole waa barreessiti hoggiitti tole miidiyaa irra gayyaati je tokko jiru taayee danda'a tokkicha kuyyu ganda khiyya salaalee je osoon iyyuu Oromoo je osoon iyyuu bulguun nyaatte malee jiru namni dhugaa namaa sin qabu rabbi qaba malee namni dhugaa naman qabu kijibduudha Oromoon nama isii du'e kofalteeti kadisiin duuteefiin warra mana jaaru bar isin bar Oromoo jechuun nama isinii du'e kofaltaniiti kan duutaniif immoo mana jaartanii makiinaa xayyaara bittaniif sigale ish so akkasii jechuun isin ummata akkasiiti jechuun isin ummata akkasiiti jechuun eenyu ka isinii du Taaddasaa Birruu warruma isaanii qabee kenne taayee dandaati warruma isaanii qabee kenne arra nuti ilmaan Taaddasaa Birruu maarre jaan haraqee finnaqa boruus ilmaan nuti ilmaan taayeeti jechuu ta'anii beek dhaloonni isaanii arra moo ta'aniiti itti hoflanii jechuu sigale arra ta'aniiti isa koflanii jechuu hoggi mee addunyaa tanarraa nama abukaattoo nama dhorkatu garteeti warri gontaa namoo jiru warri lubbuu nam kumsadii abukaattoo mataa isaanii qabanii bar hanga guyyaa irratti kumsadii nama kumsadii lubbuu nama ummata nagayaa civilian one day second saata kawaan hin guunne keessatti nam kumsadii xayyaara fooqin naqee fixe sun abukaattoo qabanii bar kan taayee danda'a sigale taayee danda'a naqeeqee nugusticha qeeqee janii abukaattoo dhorkatanii arra Oromoon afaan qabattee tetteef arra Oromoon afaan qabattee tetteef garuu arra laamshee kun arra nama jiraa ol seenee kiraanchiin deemu jiru kennisa ayyaana amma laamshee bahu deema jechuudha yoo kan bahu taate yoo kan qaallechi kan gadhiisu taate sigale
Kennisa ayyaana akkas ta'e jechuudha. Maallaqa qabaare maallaqan qabu rabbii isaa malee. Ummanni inni loluuf kun isa quba qabaa qubaa hin qabu jechuudha. Ummata gartee bakka raagaraa guuttatee dhiichisaa oolu. Maaliif hin asii dhiichisa? Kaayyoon tiyyaa jirti, maarreen kiyyaa jirti, hunda lagaa isaatii miti jechuudha. Numa dhiichisuu malee waan dhiichisuufis hin beeku, waan iyyuufis hin beeku jechuudha. Hogguma goolii itti galte waa'ee akkana nu godheewu iyyan. Anaa fi isinillee isin qofaami bara nu hundi walumaan. Nu hundi walumaan. Soo saniifuu ummanni Oromoo nageenya kee buufachuun dhiibbaa godhuun sirraa'e. Diduun nagaya jette wal fixuun ilmaan kiyya wal fixuun ni gaha jette. Amma gartee midheen gadda ibsa si harkoota firra kaa'ee deemu kun shaneedha balaaleeffachuu baatee siin jaa. Kunis mootummaa balaaleeffachuu baatee jaa. Diraamaa taphataanii jechuudha. Rakkoo ati rakkachaa jirtu tana inni injoo itti godhaa jechuudha. Siyaasaaf oolfataa jechuudha. Sigale. Deeggartoota ittiin horachuu, ibsa ittiin kennu, miidiyaa irratti as bahee ittiin dubbachuu, addunyaa guutuu gartee waan kee kana rakkoo ta'e tana gurgurachaa jira jechuudha. Ati immoo lubbuudhaaf iyyuu jirta jechuudha. Mootummaas ta'e, waboos ta'e tokkollee deeggaraan jirtu qiyaamaan nabbaate qotachuu dadhabe, barsiifachuu dadhabe, kaniin qotee galfachuu dadhabe, kaniin gartee bobbaafadhee galfachuu dadhabe jettee iyyuu jirta jechuudha. Sigale. Ati tabiroo keessa jirta? Inni immoo rakkoo ta'e tana fuudhee gurgurachuu jira jechuudha. Ummata keenya harakkachuu jiru si. Wallahi billahi amata kanaan kudhaniitis. Amma warri abiyyi kaafna juus kaasuun danda'u ansiifiin hima. Abiyyiis warra kana dhabamsiifna juu abiyyiis dhabamsiisuun danda'u. Amma namoonni gariin mootummaan nu harkaa bahuu deema, maarreen nu harkaa bahuu deema, hiree Oromoon harkatte tana maarree mootummaan abiyyi harkaa amata 20 fi 15 mootummaan namicha kana harkaa baatu hin jirtu. Andugaan si weezarri mootummaa kana jijjiiruun jiru. Maaliif warri silaa mootummaa kana jijjiiru kadhageetti qabu harkaa qabu kireedinni isaanii gartee abaa'oot miitirkishoo hunda isaanii wala aktiivistii miliyyoo kireedinni isaanii nyaadhamee jira deeru. Akkuma 91 kireedinni leencoolota afaan wayyaanumaa wajji nyaadhame kireedinni jara kanaatis bilziqinnumaa wajji nyaadhamee jira jechuudha. Hanga kabiroo rabbi nuu fidee sigale nu milkeessutti takkaa gubbaadha dalagaa rabbiiti yoo gabbuuse malee an oggin akka kophaati taa'ee akkatti ilaalu waan namicha kana jijjiiraan garree jechuudha. Hoggin ammaas akka taa'ee karaa waboo kana ilaalus mootummaa waboo tana mootee waboo nagaya buuftuu sin garree jechuudha. Maaliif isaan lachuu wallaafisaniiti reefaa wal maddii shorroq lafarra shorroqu jira jechuudha. Takkaa moohee aangorraa buusuu hin danda'u. Takka moohee gartee aangoo isaatti fufsiifachuu hin danda'u jechuudha. Nasiib Allahu nasiibiin biyya bulchu jira jechuudha. Mootummaa nasiibaan biyya bulchu. Sigale. Osoo namnummaan tokko xiqqoo uummata kana uummata akka wali qabu dhufe wallahi guyya lama yoo akkam guddate aangoon isaa guyya lama dhumatti. Hin jiru. Uummata kaan gosaan diigan kun waasii muhodduu wal naqalaalte gartaa kun hundi bar part of the